Sartu. Caaltu. Hayyudureen haasaa sirbaadha. Wajjoolle hojii warraan dhumtu kam taana. Haya mooyyee tana finnee dhufnaa xiqqoo nu eega. Ta'u lakki. Harka harkaan tumne hojii ana boqotta. Hay mooyyee moo. Kaayyoon duumni baatisa. Kaayyoon duumni baatisa. Kaayyoon abdii biyyaa duumni. Bultum Biyyoo Ittaanaa Hayyudureen Bilisummaa Oromoo bagana gaan dhuftan. Bagana gaan nooyidan. Bultum mee umurii yeroo dheeraa qabsoo Oromoo keessatti muuxannoo akka qabdan hin beekna. Maaltu akka gara qabsoo Oromootti seentan sababa sinii ta'e? Gaariidha. Saniin dura waan hin jiruun qaba. Yeroo dubbannu akka nama hedduutti waggaa jettan kaan immoo mukiyyattiin of qofa qaba. Maaltu isin dhagayamaa waggaa jettan isin kajuu kanaatu xiqqashoo na biratti karaa tokkotti karaa naannoo Oromoo adda addaatti tokko wooneetuma dubbanna. Maaliif jennaan hundeerraa'u sirnuma gadaa keenya achi aanutti achi deebinee iyyuu namni wal qixa tokko hedduu ta'ee tokko hin ta'u. Kanaaf Oromoon asliidhaan hundeedhaan singularuma qabdii jechuudha sanii akkitti waan ni jennu. Sirni heddummeessoo honka dhufe sirna fiidaalizimii wajjin sirna amantiilee boodarra Oromoo seenan wajjin dhaallee jechaadha. Kanaaf namni tokkotti dhagayama amma nama guddaadhaan ati yoo jetteetti dubbatte kun kabajaan qabu namaan jaa jechuudha. Kanaaf bakka kanatti cuunfa si jetteetti oofta uummanni illee akkasii yoo fudhate irra gaarii. Waan gaarii. Gara gaaffii keenyaatti seennaa. Gara qabsoo bilisummaa Oromootti akka dabalamtu maaltu sababa siif ta'e? Gaariidha. Qabsoon hundeedhaanuu kan dhalattu miidhaa yoo jiraatte deebisaa miidhaa saniitiif dhalatti jechuudha. Miidhaatu qabsoo nama keessatti uuma. Kanaafi miidhaa adda addaatu jiruu keenya keessatti nutti mul'achaa ture jechuudha. Ana qofa osoo hin ta'in akaakilee fi abaabilee Oromoo hundaa'u jireenya isaa keessatti biyya isaa keessatti qabeenya isaa irratti waa hundarraa'u aliineet ta'ee gad xiqqeeffamee afaan isaatiin eenyummaa isaatiin maalummaa isaatiin xiqqeeffamuu miidhamuu saamamuu sanuu dabree ajjeefamuu hidhamuu miidhaalee gurguddoo akkanaatiitu qabsootti akka seenan nama godha. Ana qofa odoo hin taane akkumaan itti qabsoo seenanuu akkasii jechaadha. Kanaafi kanarraa alaa miti jechuudha kiyya kunis miidhaalee adda addaa kanaatu nutti mul'ata. Fakkeenyaaf naannoon ani itti dhaladhee guddadheetti bakkaan itti dhaladheerraa bakkaan itti baradhetti jechuudha. Kan inni waan qabsoon taatee fi miidhaan taate arqabuu jalqabe. Bakkattoon itti baradhee naannoo Haramayaati. Haramayaa sana kolleejjii Haramayaati ture duratti. Amma yuunivarsiitii Haramayaa jedhaniini. Gaafa sangaa mana barnoota akka yuunivarsiitii san jalatti taligamu buluu keessatti barachaa turre jechuudha. Warra nu barsiisus barattoota yuunivarsiitii santu barsiistoota keenya ta'ee nu barsiisa. Guututti manni barnootaa sanii yuunivarsiitii sanii ni geggeeffama jechaadha. Bakka sanitti odoo jirru barsiistoota keenya kanarraa waan tokko argina dhageenya. Keessattuu nama Suyyum jedhaniin tokko jira kan Eertiraa waa'ee miidhaa Eertiraa qabsoo Eertiraa kana barruudhaan yeroo firrisaatti ergu waan oduu isa ga'e kana nutti himaa jechuudha. Naaf isaa ibban keenyatti. Yeroo akkanaa nama hangasii ajjeesaniiti laga baarkaa keessatti facaasan faayya nutti hima jechuudha. Hedduu nu dhiyaata.
kanaas dabre ijoolleen Oromootis jirti jechuudha. Yeroo sangaa Oromoonu akkana wal fudhatee akka Oromootitti waan jechuu hin turre akka anaa fi atii kanaa miti jechuudha. Yeroo sanitti ani asii kana akka saba biraatti ilaala jechuudha. Yoo afaan Amaaraa dubbatte saba Amaaraatiin siin jaa, yoo afaan Tigree dubbatte saba Tigreetiin siin jaa malee Oromoo kajuu kun maqaa irraa jalqabii eenyummaan kun hin turre jechaadha. Yeroo sanitti barsiistoota afaan Oromootiin nutti dubbatuutu jira jechuudha. Hay maal namni kana kan yookaan Amaara ta'e Maharree ta'e afaan keenya dubbatu kun jennaa jechaadha. Kana booda Oromoo ta'uu kana harkaa dhufne jechuudha. Sanirraan gaa odoo jennu barnoota kanachirraa xumurannee gara Dirree Dhawaatii fi gara Adaree Harar magaalaa hedduu namni deemee barata. Yeroo achi geenyu ifuu barree daranuutu gaa miidhaalee adda addaa kan nama keenyarraa fi nurra mataa keenyarraa geessu kanaas argina jechuudha. Fakkeenyaaf ani yeroon dura mana barnootaa dhaqu Adaadaatiyyaatu fuudhee na geesse. Yeroo fuutee na geessitu yeroo galmaawan maqaa itti himte jechuudha. Maqaan itti himte kun dheeraa. Eenyu kan dheerate. Maqaan akkanaa kun dheeraadhaan ta'uuti maqaa biraa fidi. Maaliif hin taane duuba nuti kana baafneefi. Inta'u kun dheeraadha. Gaafa qorumsaa hulaa jahaatiif 12 jechuun eessellee fi maarree tana nuun beeknu isiisa nuyi. Gaafa sfaa barreessutti nama rakkaatii kabiraa gabaabaa as gala. Duratti gaafa maqaa naanii waggaa ijoolleen dhalattu gaa maqaa 2-3 si'amanii karra gabaabaaf keessa laaltee itti kannite jechuudha. Sadarkaa sanitti gaa nuti immoo maaliif akkas godhanillee hin beeknu kun hundi miidhaadha jechuudha. Achi dabree yeroo bakka barnootaaf dabarree bakka haayiskuulii kanatti deemnu makiinaadhaan olii gad deemna. Achirraa ganda dhufna gandarraa ichi deemna. Yeroo kana nama keenya kan makiina deemu kanallee tuffii isaan tuffataman arraba isaan arrabamfan kan argina jechuudha. Hedduu aarra jechuudha. Hedduu aarra ni laalanna. Naaf ijoolleen itti dhayattulleen agarra jechuudha. Magaalaa baadiyyaarraa yeroo dhufan akka malee miidhaman qoraan isaanii aannan isaanii maarree isaanii kun saamamaa jechuudha. Kanneen hundaatu waan barsiistonni keenya ibsan nutti himanii wajjin xiqqashoo nu hubachiise gartee wanni kun qoricha barbaadaa akka kun sirrii mitii kaju nu keessatti bulchee kanaan booda itti dabalee wal gurmeessinee aadaa isaan tuffatan tana yoo argisiifne hoo kaju kanarratti walitti gugurmoonee naannoo Haramayaa sanitti naannoo Dirree Dhawaa sanitti autobusa maallaqa wali buufnee namni nu jaaree kana nu godhu sin jiru beeku fumaaf jaarree maal goona autobusa kireeffannee huccuu aadaa tana hidhannee nagummaa muuziqaa tana irra keenyee magaalaa keessa deemna jechuudha. Namni kunis hin jiraa jira wooma ubataa dhufaa Dirree Dhawaa keessa akkasitti deemna Haramayaa keessa akkasitti deemna kanuma kanaan odoo jennu fuula qabsoottuu aseen eegalee jechuudha. Fuula qabsootti yeroo seenu gara carcar kanaa waa dhadhaga'uu jalqabne jechuudha gaafa haayiskuulii keessa jirra. Akkanatti wanni akkasii jirti kajuu. Kunis tokko kanatti dabalee reediyoo tokkotu gara Moqdishoo irraa dabraa jechuudha. Isallee dhaggeeffannaa waa kakaasaa waan qabsoo kana himaa wallee raadiyoonni Itoophiyaa wallisu jechuudha afaan Oromoo irraan kaayu. Dabree wasanuu diidootii fi eenyu jaarsisaa dhageenyaa jechuudha. Dhagasaabdii malee hin jiru. Kana fakkeenyaaf gaaf asii ijoolleen Moqdishoo sanitti filmaata wallee katabdii jechuudha. Gaaf tokko saahibni kiyya barreesse. Mootummaan gaafa ziyaan barree jira. Mootummaan teetuun gaariidha. Wallee akkanaan har'a kaayaa jee barreesse. Fuudhee warra poostaatti naa cufaatii Moqdishoon na erga jeetti kan. Warri poostaa fuudhee poolisa geesse.
ganama numaa mana rafu jiru poolisni dhufee ulaa nu dha'e baadiyyaatti nu dhufee ulaa dhugaa jiru poolis maali Muhammad barbaanna Muhammad jennaan nu jaa kottu Muhammad fuudhanii dabarsan jechuudha achi hidhan maaltu ta'e mootummaa akkasiitii wajjin inumaa haala akkasii walitti godhaani amma fidinaan dhuftee maallaqa beeqa baasanii maal tahanii gaa namni rafatee gadhiisanii jechuudha. San cufaat turee sirba afaan Oromoo yoo barbaadde karaa raadiyoo mootii dhaggeeffatee jiru karaa iistii kanatti gaa karaa weestii akka rabbi godhe beeku. Kanaatu turee aadaa san argisiifnaa waan akkana wallee tana maal jechennaa kanaatu laalaa ummataa miidhaa eenyummaa ka hunda saamiinsa maalii kana sadarkaa gadhaanaa kanatti ka arginu kanaatu wanti tajee tacarcarsan dhufte sanuu dhufnaan namachitti erguu eegalle jechuudha oduu barataa jirru qunnamtiidhaaf namachitti erginaa maadhee tolfannee waa wanti olii gad jenna maadhee seenya kanis odoo ja'uu amma ijoolleen gariin as jirte dur maadhee waliin tutturre gaafa sangaa mucaa asiin carcarii fi nu jidduu konneektu godhu sanillee nu biraa ajjeesanii ijoolleen ta'an alatti dheessite odoo saniin ta'iniin dura afaan amaaraa kana yoo isa dabarte malee yuunivarsiitiin seentu duratti afaan amaaraa kana maaliif dirqiin nurra kaa'anii gaaffii taate asii ijoollee qunnamtiin akka ammaatii miti gaa moobaayiliin amma dhuftee telefooniin uuma shakka asii hafuura wal dhaggeessisu huuna waraa amboo saniffaa namni ergamaa jechuudha turee hafuurri as deebi'a jechuu baatii meeqa booda hoggaa namni achi ergaa fidee dhufe asii duruu haalli jijjiiramee waan biraa ta'e jechuudha asii mashaqaa akkasii odoo jennu afaan amaaraa kana boykoot goone jenne afaan amaaraa boykoot goone seennu jenne afaan amaaraa irraa dhaabbanne baratti aanu ijoolleen hulaa 12 jirtu mootummaan gaa namni dillu kun boykoot godhee amma kuffifnee hambifne dubbiidha kanneen haa dabranii kan hafe kana irraa hafalannaa jedhanii kaa dabre akkasumas dabarsan ka diidansan warra 12 jiru nuti warra achi gad nu jiru nu qabatan amma ani gaafas hulaa 10 mookkanaan jira na ariyan bara lamaan taa'e jechuu sababa isanitti barnoota irraa deessaatti deebi'e sanugaa dabballee wahii fira wahii dabballee katee mootummaa hojii ta'e santuna deebisee deebi'e baradhee afaan amaaraa sanis hayyeeniin baradhaa hin jeeni guyyaa takkallee moolaa seenne jibbansa afaaniitiif himi bee miidhaa isaa wajji wal qabattee deemtu sani dubbiin amma sababii sanitti gaa hin seetu jedhanii na deemanii booda namni na deebisee ni seene maqumaaf inni godhee bahee yookaan ni bahee maqumaaf ol seenee wanta godhee wanta jiru barsiisaan san ati barsiisa barataa kiyyan turre waraqaa teessirraan fuudhu jedhe amma 12 jirraa beekte narraan fuudhu boo narraa fuudhu hin fuudhu baattu akka ona cireetiin wanta keessa darbee deemee jechuudha hoggaan deemoo achi daayirektaratti na hime daayirektarri achi natti gadi ba'e maal godhe akkanatti waraqaa ciree akkasitti deeme achi daayirektarri ati xigaafanyaa hundanaa jee amma na arihee yoo deebitee waan kana fudhachuu baatte ati maali yuunivarsiitii sannuman seenne naan jedhan ani fudhannee waraqichichitti darbe qorumsi eessilisiisan dhufe isiinii seenee ni dabre nan gaafanneeti akkasittiin seenee jechaan yuunivarsiitii bara lamaan gaasa biyya afaan amaaraa sanatti sirabee jechuudha. Kana miidhaalee kanaa fi oduunii fi sirnaan qabsoo tanaa waan hin jiingaa waan akkanaa tanaa hojjechuu kanatti seennee waliigala gaa miidhumaatu qabsootti namni akka seenu nama taasisa kanuma jiru kana jechuudha dubbiin. waan dheeraaf waan guddaa kan kaa'e bal'inaan nu keessa linna. Meegaa
akkasiin eega seenamee qabsoon Oromoo kun immoo sirnaan kan ijaarame itti natti fakkaata kan seentan yookaan kan seente yeroo sanatti. Yeroo qabsoo Oromoo kana eegalamu yoo duubatti deebitee ilaaltu gaaffiin Oromoo maali jedhameetu lafa kaa'amee ture yeroo sanatti. Ani gaa kaniin itti seeneef itti hubadhe gabaabaadha. Waan gabaabaatu namaafis gala, dammaqiinsi namaatis gabaabaadha. Gaafas rakkoon biyya dhabuudha. Gabaabatti kanaa jechuudha. Mirga, maali, dimokiraasii akkasiin kun waan boodarra dhufu. Biyya qabaachuu dhabuutu akkana nu godhee biyya teenyaaf falmannaa kajuusanii jechaadha. Kanarratti gaa kan qabsoon godhamaa bulee ture ittiinis jalqabamee namni akkitti hubachaa ture isa sanii jechaadha. Kan sanirra hafe sagantaa sirnaan dhaabichi kun irratti ifjaaree geggeessaa ture sanii jechuudha. Kaniin ammas hin jee kun hubannoota ummataa, hubannoota koman nama agartee miilaan deemu hundi akkitti hubatu akkasii. Biyya tana kana hundaa'u kan fide biyya silaa dhugumatti dhugumaasi beekta. Namni biyya tiyya jedhee waan iyyuu takka hin qabu. Biyyi tun amba biraa takka nuti immoo amba biraatii kajuu santu mataa keessa jira jechuudha. Kanaafi biyya argachuu fi biyya qabaachuu sanii mirga biyya teenyaatii fi lollaa kanumayyuu san irratti walii galee jechuun namni sanumatti hubata. Kasanii alaa kasirnaan gatti foormaalii taa'u sanii heeraa fi seera dhaabni yeroo san lafa kaayyate sanii jechuudha. Inninis gaa waliigallisaa kanumarratti deebi'a. Waliigalli gaa bilisummaa jechuun independensii Oromiyaa jechuudha jechuudha. Riippaabilik Oromiyaa jaarraa kanumayyuu san irratti jechuudha. Odoonii fi saniin booda walgahiin koroota adda addaatu godhamee sanii kanaa achi daballaa achi rifnaa fi maaliin kun odoo hin dhufin gabaabatti kanaa jechuudha kan lafa ture. Gaaffiin Oromoo amma abbaa biyyummaa jedhamee ka'e yookaan lafa kaa'ame kuni abbaa biyyummaa Oromoo deebisuuf jedhame kuni Oromoon yeroo sana biyya qabaatee dhabe kan jedhurraa waan madde fakkaata. Oromoon biyya qaba wanti jechisiisu maaltu ragaan jira yookaan gaaffiin kun gaaffii qajeelaati akka jedhamuuf. Jechuun wanni ifaan lafa jiru biyya dhabuutu lafa jira namni kana beeka. Biyya hin qabnu biyya nama biraatu qabaa. Biyya tam teenyuma tanaa nama biraatu qabaa kan jiru kanaa jechuudha. Harka naannootiin maali jechuudha? Biyya dhabuu santu akka biyya qaban hubachiisaa jechuudha. Kanaafi namni duratti gaa seenaa himanitti karaa keenya sanitti immoo warreen abbootii gadaa kan biyya bulchaa turantu ture. Kan sirnaan bobbaan waraana Minilik dhuftee walde Gabriel faan itti bobbahanii calanqoo fi odoo calanqoo hin dhufin lola kanniisaa jedhaniiti mi'eessoo fi naannoo olii kanatti odoo wanni tantahin hawaashaas cehanii lolli godhamee marraa meeqaa wachittuu cabaniif booda deebi'anii beeke. Saniin booda kan calanqoo kun dhufee jechuudha. Cabsanii abbootii gadaatii fi waan isaan fudhatanii jechuudha. Kaanis akkasumatti bakkoota adda addaatti karaa dhiyaatiinis karaa arsiitiinis aanoolee fi kanatti karaa wallootiinis eenyu warqituuleen lamaanii fi kun godhaa turani biyyuma isaanii irratti jechuudha. Yoonii fi biyyi san biyya isaanii ta'in namni kun fooreenarii beekta alarraatti dhufe. Biyya isaaniitti dhufee jechuudha. Kanaafi sirnoota gadaa kan bakka adda addaatti bulchantu kunuu sirna biyya qabaachuu san garsiisa. Maali amma wanni namni biyya hin qabnu biyya hin qabanii jedhanii katti wanni tayyaan kuni modern state tuni kan amma state jedhanii mootummaa jedhaniin tuni kaifiifu uumamte sirna kapitalizimii kana wajjin uumamte jechuudha. Sirna kapital keessattuu Afrikaa keessatti colonization wajjin uumamte state wanni jedhaniin kun. State kana sadarkaa state kanatti hin guddatini malee kan gartee Oromoonii fi saboonni biraa harkaa qabaachaa turanis iftaligaa bulanii turanis sirna kapitalizim kana wajjin state national state jedhaniin kanatti guddatee hin dhufini processii irra odoo jiru jarri mataa cabsee fudhatee jechuudha. Kanaafi konseptiin gaamma
namni biyya qabaachuuf dhabu alaabaa takkitti borderiin achiin achi hajuu kana barbaada. Kanaa miti dubbiin kuni fiifuu sirna kapitaalizimii wajjin dhufe isteetiin dhiheenya dhufe jechuudha. Kanaan duratti namuu warreen silaa nama cabsusan illeen akkasumatti qabaachaa turanii jechuudha. Sirna ifiin bulchiinsaa kan deemaa jiru kan sadarkaa isteetii mooderni kanatti hin guddatini qabatanii jechuudha jarri. Kanaaf gaa kan duraan ture kan Oromoo kan Gadaa kan bakka adda addaatti bulchaa turan sanii fi sirni waliigalaa sanitti biyya qabaachaa turan sanii jechaadha. Mootummaanii fi bulchiinsi yoo jenneen rooyyana. Addi Bilisummaa Oromoo yeroo sagantaa siyaasaa kan waliigalaa kana baafatee sochii eegale sanatti kaayyoon qabsoo Oromoo fi tarsimoo qabsoo Oromooti jedhee kan lafa keewwate maal fa'i? Tarsimoonii fi tooftaan illee kanuma amma dhaabni adda bilisummaa Oromoo jennuun kabakkatti hafee jiru kun harkaa qabu kanaan addaa miti jechuudha. Tarsimoon qabsoon ittiin geggeeffamtu yeruma sadeen sani sunsuma dhandhaarraa sadeen siyaasa, waraana, dippiloomaasii waan geggeessinaa qabu sani jechuudha. Tooftaa waraanaa akkamitti deemti akkanatti deemti jechuun gaa kan dur lafa kaayan san baadiyyaarraa dhawaa ta'an oofa akkasitti maal goonaa kan mayyuu sanii jechuudha. Sanumaatu lafa kaayame ittiin gaa geggeeffamaa ture jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo amma waraana otoo filateen dura carraalee amma karaa nagaatiin waan sana deemsisuudhaaf yaaliin godhame tureera moo wanti isaa dukkanoomnaan namatti waraanatti seename yeroo sanatti? Addi Bilisummaa Oromoo gaafni inni uumameehu gaafa bara mirga hiree murteeffannaa ifiin deebifachuu hojii san sadarkaa olaanaatti bakka qabu addunyaa irrattuu biyyi gabroonfatte takka qabsoo hidhannootiin wanni tataatii mirga isii sarbamti san deeffatti kan hojii sani malee sadarkaa akka amma jennu kanatti karaa nagayaatii fi karaa dimokiraasiitii fi karaa dimokiraasiin hin jirtu jechummaan isiituu ganaa develop ta'ee waan hin jenne sirnummaan biyya qabatee harkaa qabu sanuu sirna fiidaalizimii ka duraa kaan immoo kan militariiti kan maal jettanii mangistuudha kaan gaa ka ammaa kanaa jecha kana keessatti hin agartu sirna dimokiraasiitiin niin daayaaloogiidhaan yookaan filmaataan waa godhe jechuun fagoodhaan jiru jecha. Kanaaf filmaanni inni irratti hundaa'ee qabsoo godhuuf tokkichi jiru sanii jechuudha gaafa inni uumamu sanitti jechuudha. Yeroo amma qabsoo kana gaggeessu amma namna laalaa kan nu banne jiraachuu mala imaammata amma lafa kaa'amee jiru keessatti imaammata maal fa'aa fakkaatu qaba qabsoo kana keessatti addi bilisummaa Oromoo amma yoo kan lafaa fudhanne kan waraanaa fudhanne tarkaanfii waraanaa fudhatamu eenyu irratti xiyyeeffata waan jedhu imaammati dhaamni kun ittiin taliigamu maal fa'i? Kun egaa diteeyiliidha. Akkaataa waraanni itti geggeeffama jennes gaaga huubnee kana sani qabu. Karaa dinagdee imaammanni isaa akkami ka jirus sani qaba jechuudha. Siyaasaadhaan akkami sani qaba jechuudha. Kuni diteeyiliidha. Diteeyiliin kun heeraa fi seera adda bilisummaa Oromoo keessatti kaa'amee jira jechaadha. Kanaaf asitti gaa diteeyilii san wanta guddaa waan jennu qabnu fakkeenyaaf yoo wanta jenne karaa dinagdeetiin kan amma jiru mixed economy dhaan geggeeffamaa ka dhufaatu jira jechuudha. Siyaasaa yoo fudhanne waraanaa fi maalii fi waanuma hunda isaatu siyaasaadhaatu geggeessaa waraanninis wanni inni uumamee fi hojjetuuf akeeka siyaasaa san bakkaan ga'uudhaafi hojjetaa akka jiru jechuudha wanni lafa jiru. Kana diteeyilii isaa yoo fudhannu ta'e heeraa fi seera dhaabichaa kan keessatti ibsama. Tarii iddoo kanatti amma yeroo mangistuus haa ta'u yeroo mootummaa amma jiru kan ka'u keessaa tokko addi bilisummaa Oromoo shororkeessaadha kan jedhudha. Addi bilisummaa Oromoo imaammata akkamii fa'aa qaba? Amma fakkeenyaaf yoo fudhannee dhimma shororkeessummaa irratti yoo laalle maa inni
imaammata adda bilisummaa Oromoo? Waan shororkeessummaa hojii kuni namuu akka fedhetti hiikkatee akka fedhetti hojii irra oolfachaa jira jechuudha. Istaandaardii tokko kan hiikaa irratti walii galamee kan sadarkuma addunyaattuu hin jiruu jechuudha. Shororkeessummaan yeroo ammaa irra guddaa kan waliin miidhan ta'eeti jira jechuudha. Kan waliin miidhan. Amma shororkeessummaa maali jechuudha? Shororkeessummaa eentu geggeessaa yoo jedhanii hiikkaarra qabaataa jechuudha. Shororkeessummaa maali yoo jedhu dikshineeriin hiikee lafan keenya hin jiru hin beekamu. Irra waliin galle jechuudha. Yaada adda addaati qabaa jechuudha. Maali? Kan waliin arrabsan kan waliin miidhan tahee jechaadha. Ejantiin shororkeessummaadhaa eenyu fajuusantu irra hiikaa namaa kannaa jechuudha. Kanaaf yoo ejantii shororkeessummaarraa kaanee ilaalle sadarkaa olaanaatti addunyumarrattuu ka geggeessaa jiru warreen aangoo qaban jechuudha. Warreen mootummaadhaa jechuudha. Ka biyya keenyaa yoo fudhanne amma waan biyya keessatti hojjetamu hunda maqaa kanaanii miidhaa geessisaa ka jiru mootummaadhaa jechuudha. Kanaafi abbaan ejantiin shororkeessummaa taa'ee dhadhalu felaffalu mootummaadhaatti beekna jechuudha. Nuti akkanatti wal kasanii asii shororkeessummaa kajuu kana yoonii fi kan waliin miidhan, kan waliin arrabsan, kan waliin hidhan, waliin ajjeesan odoo hin tahin ummatuma nagayaa ijoollee jimlaadhaan nama bobbahee galatu ka hojii hojjetee galu jimlaadhaan ajjeesuun kun shororkeessummaadhaan yoo hin jenneeni ani beeku waan biraa ta'e jedhaniin yoo jiraatte illee san akkasuma jechuuniitu wayya jechuudha. Waan hin fakkaanne jechuudha. Waan hamtuudha jechuudha. Nama mirga isaa sarbanii miidhanii abbummaan fedhe waa hojjetu. Mootummaan isaa hojjettu. Jaarmayoonni isaa hojjetani. Nam tokkeen isaa hojjetamu. Miidhaan mirga namaa sarbee lubbuu namaa ajjeesuu qabeenya namaaf dhabamsiisuu fi balaa hin jirre namatti buusuu fi walitti buusuu kuni fudhatamu hin qabu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo biratti akka imaammata adda bilisummaa Oromoottis fudhatamummaa hin qabu jechuudha. Bakka takka illee naman geessu jecha. Nuti akkasitti hubanna. Ammoo ejentiin guddaan keessattuu biyya teenyatti kuni beekama. Mootummaadhaa jechuudha. Sanirraa as garagallee addi bilisummaa Oromoo maali akeeka kam godhateeti yoo hanni ja'a kajuu san akeekni guddaan maniin ejentoota diina ummata miidhu ka ummata ajjeesu ka ummata hidhu qabeenya isaa isa mataa isaa waraana isaa poolisa isaa maal isaa kana malee ummata nagayaa wanni miidhan wanni irraa argamus hin jiru jechuudha. Namni nama nagayaa ajjeesu nagayaas fiduu hin danda'u jechaadha. Nuti akkasitti hubanna. Asumaan otoo keessaan bahin amantii irratti jannaa adda bilisummaa Oromoo maal fakkaata? Amantii irratti kuni beekamaadha. Addi bilisummaa Oromoo hanga ammaa kan irraa himatu hin jiru. Amantoota sadii jira. Oromoo keessattuu waliigalaatiin kiristiyaanitii fi islaamii fi waaqeffataa jira. Sadeenuu ija tokkoon laalaa jechuudha. Addi Oromoo kitti hubatutti masgiininis keenya kan uummata keenyaati. Cheerchiinis kan uummata keenyaati. Odaanis kan uummata keenyaati itti hubanna. Kanaaf ija ijaan hin laallu. Amantii fi namuu mirga guutuudhaan gaggeeffachuu qaba. Amantiin namuu tutuqamuu hin qabdu. Namuu akka fedhetti hordofachuu qaba. Kajuutti amannaa jechuudha. Hojii amanuu qofa osoo hin ta'in hojiinis akkasumatti hanga ammaa ni jedhu. Galatooma. Qabsoon kun amma eegalee galee yoo gaafa jalqabe baay'inaan ijaa beektaniif hubannoo akka qabsaa'otaatti warra keessa jirtan hedduun lubbuudhaan ammallee warri as geessan tokko ta'ee injifannoon qabsoon kun galmeesse maal fa'i? Maaltu tarreeffamuu danda'a? Amma gaa waa hedduutu tarreeffamuu danda'ama. Waan hedduun kuni
quubsaa fi qabsoon bakka geesseellee kamadaaluu miti jechuudha akkasiis ta'e. Akkuma reefu jeesanii sadarkaa uffannaa keetti, sadarkaa loqota keetti, afaan keetti, sadarkaa eenyummaa keetti tuffatamuutu ture, gadi qabamuutu ture. Ammallee san keessaa bifa jijjiirratee qabuun san inni ittuma tattaafatamaa jira. Diinotaan itti tattaafatamaa jira. Haa ta'u malee bakka irraa kaane san laaluudha malee galiin qabsoo ammallee guddoodha. Wiliidha. Wilii guddaa nu hafe xiqqoo isii tana hundarraa ka'ameeti as gehamee kan afaanii, kan qubee, kan maqaa Oromiyaa, eenyummaa naannoon kun akkasii ka Oromooti, ka jiru kuni territorial waan kana beekamu isii kun kanneen hundi sadarkaa addunyaatitti Oromoon maal akka ta'e hanga takka hubatamuun kun Oromoon mataan isaa, sammuun isaa, Oromummaa isaa beekee amma bar waan haftee falmachuu jira. Gartee mirgoota hafanii falmachuu jira malee mirgoota hanga tokko mul'atanii jiranii jechuudha. Hanga argatame san gaarantii itti godhanii kanaaf falmachuudha qabsoon amma jirtu. Bakki amma irra jiru. Kanaaf egaa wanneen kana hundaatu argatamee jechuudha qabsoo kana. Haala ammaa keenya keessatti qabsoo Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo akkamitti ibsama warri keessa jirtan keessumaa danqaa jiraatu, bu'aa bayinaa jiraatu, rakkoonaa jiraatu namni nalaa kan hin hubanne warri qabsoo kana keessa jiru haala amma jirutti maal keessa jira?